Mullee guma Ani Oromoo dha jecha jeesa ati gajjeera jalatti Lorri saadinaan siita ati naa dhiita siibsaama ati naa bitamu jechuun Raabdi keessatti lee Gata dhugaa sirrii Naa barachuu sabni Kuni siyaasaa miti kuni waa'ee namummaati kuni mirga gara jiru fi Duguuggaa san qabataman viidiyoon deeggaramne suuraan deeggaramne ofii keenya maatii keenyaaf miidiyaa yoo taaneef maatiin keenya immoo ollaa isaatiif hin ta'a Oromoo bifa kanaan dammaqsuu dandeenya dhugaa hayyoonni keenya irra jiran dhugaa hacee hundeessaa kaleessa isaan yaadan duulli kun duula nafxanyaa ta'uu fi ilmaan Oromoo kaabatti dhuman viidiyoo hedduu harkaa qabna daawwattoota keenya nafaana bu'a. Akkamitti mootummaa gabrooffataa kana ofirraa akka firri keenyaa fi akkasumas maatii keenya ofirraa dammaqinaan ofirraa fincilan bifa kanaan wanti kuni biyya akkanaa irratti fakkeenyaaf wallaggarraa kaasee haga wallaggaatitti dhumaa jira maatiin uummanni Oromoo akkasumas karrayyuu irraallee dhumaa jira yoo dhageenye kataatan taate yoo neetworkiin ka isin rakkisu taate ani akkamiin amansiisuu qaba ani waan akkanaa qaba viidiyoo akkanaa si erga viidiyoo akkanaa kana fakkeenya fudhadhuuti viidiyoo kana hiriyyoo tokkeeti yookiin ollaaki kan itti amantu viidiyoo kana wal argisiisa mootummaa gabrooffataa Minilik sadaffaa kana ofirraa dhiibbaa godhaa gurra hin kenninaa fi dammaqinnaan namicha kana irratti akka hojjettanii ofirraa buqqifnu akka gootan masalphaan maatii keenya amansiisuu hin dandeenya xiqqashoo waan san keessa bahuu barbaadu fakkeenyaaf warra miilana karrayyuu irratti hayyoota karrayyuu ka fixanii viidiyoolee akkasitti guutuu yoo dhabne suuraan gadhiifamee jira warra janaaza suuraa gadhiisanii jira suuraa janaazaa san warra keenya irratti achi erginee oolmaa Oromiyaa keessan asirra himtan kana aadiyootti deebifnee achi ergine dubbiin amansiisan kanuma oolmaa Oromiyaa keessan asirra nu himtan kanaa fi suuraa sayyoo achi ergine oolmaa Oromiyaa keessan himtan kana keessatti nin dhageeffatan suuraa san immoo ijaan hin argan dubbiin dhugaa ta'uun ifatti baha sirritti qabatamaan baay'ee nama dhibu wanni tokko akka keessa nu baatan kan barbaadu fakkeenyaaf gaaffii yoo ati asii waa barsiisu waa itti himtu uummanni biyyaa gaaffii achi gaafatu hedduutu jira innuu maali yoo jettan fakkeenyaaf waraana adda bilisummaa Oromoo handhuurti isaa Wallagga jedha uummanni biyyaa Wallagga keessatti wal leenjifataa ture Wallagga keessatti guddatee dagaagee bakka maragaa jira isaan achitti akkamitti uummanni Wallaggaa gizee hunda akkana waraanni lafoo ka xiyyaara silaa xiyyaaraayyuu waraanni lafoo uummata Wallaggaa maaliif akkanatti fixaa odoo isaan achi jiranii maal hojjetaa jiranii wanni jedhamu gaafiin akkanaa kun hin qabu gaafii akkanaa kana immoo eenyutu deebii deebisa nama waa beekurraa waa baratetu gaafii deebii deebisa sirriidha excellent Wallaggaan isaan keessa jiran ka daa'ima ofii qooqa bulchee uummanni isaa nyaachisu yoo akkasitti dhumu anaa waraanni naannoo kiyya hin jirre maan naa godhaaf waraana deeggaraa waraana hordofaa waliin deema maanaan jedhee gaafii akkanaas dhiyeessu uummanni. Dubanne immoo uummata keenya akkaasuudha akkatti maatii keenya hubachiifnu irra caalaan uummanni baadiyyaa jiru tokkoffaa televiiziyoonii hin qabu lammaffaa immoo ifaallee qabaatee itti fayyadamaa hin jiru ifa akka barbaadetti taphataa jira waan ta'eef uummata keenya hubachiisuu fi nutu reediyoo jiraa ta'uu qaba. Guyyaa guyyaadhaan maatii keenya yoo waan biyya Oromaa keessa deemu kana maatii keenya hubachiifne uummanni keenya aga xiqqoo irraa hubata jedhee yaada. Kanaafuu addoo haati Oromoo silaa har'a Oromoo nu barsiisee Oromummaa keenya nutti argisiise
haati Jawaar Mohaammadin kabajamnetti ayyoon kiyya ni kabajamti jedhee ani hin yaadu. Kanaafuu namni shira mana haadha Jawaar Mohaammed irratti dalagee haadha koo fi haadha keessan immoo qochisiisuuf deemaa jira waan ta'eef keessattuu deeggaramnee maatii keenya amansiisuu irratti akkamitti hojjenna. Of eeggannaan maatiin keenya akka hin gaagamne gochuu irrattii fi maatiin keenya ofirraa ka'ee ollaa keessatti kana babal'isuu fi sagalee walii ta'uu naannoo nagayaatti jechuudha. Kana malees diinni keenya maal yaadaa jira? Duulli Minilik daffaan kunoo kana tokko kana kan lammataa shanee kasiin jedhan kunoo waraanni keenya yeroo poolisii isaanii qaban kana fakkaata. Isaan ammoo yeroo uummata keenya qaban kana fakkaata jennee itti garsiisuu akkamiin dandeenyaa yaada nuu kenna. Oromoon kutaan 11 yeroo tokko gabbaatee dhumtu haa dhumtuyyuu kakara maaliidha gabbaatee gisee takka qajeelfama kennaniif sa'aatii hattaan sa'aatii itti gabbayan sa'aatii hiriira itti gabbayan godhanii fi Oromoon hundi gisee takka gabbahuu qabdi. Kutaadha maal sodaanna gisee hadha woboo gaachenni ummata Oromoo nu bira dhaabbatutti nafseetiin kalee kanaan qabnu kalee tanaytu nu hin jirtu har'a ifaan ifatti nafsee fi laphee fi hidhatee woboon nafsee ofii kennee ummata Oromoo biyyanii bilisoomsate bakka jedhetti maal irraa eeganiyyuu gabbahuu qabanii falmachuu qabanii isinin jedhaa. Dhugaadha namni kennarra caalaan baadiyaallee yoo jiraate yeroo ammaa namni kamiyyuu ani yoo of sobne malee telefoon harkaan dhabne jedhee yaadu beektanii yoo laalu dhaba malee haawwatiin teennas inuma qabatanii kanaaf jechuudha hubachiisuu qabna nama keenya sirriitti osoo gaafa jalqaba Wallagga beekaa wanti rakkoo nutti fide walii birmachuu dhabuu kennatu har'a deemee hacee nurraa nyaatee Jawaariin nurraa hidhatti galche gaafa Wallagga gubataa turte san odonnoo jennee kaanee hin barbaachisu wanni kun jennee adda dureen dura dhaabanne Haacaaluun hin galaafatamu. Jawaaris hidhatti hin galu jechuudha. Maali kun kanaan nu ga'e walii birmachuu dhabuu keenya. Walii birmachuu dhabuu dhabnee walirratti keenne gaafa Harargee keessaa abbaa ijoollee san mormarraa muranii bineensaa gatan san kaanee namni sun tokkochi nu dhukkubsee noo hojjennee gabroofataan kun har'a nurratti hagana bubbulee duula Minilikii jedhee nutti hin gadi bahu warra kalee seenaa madaa kaleessaatiin nutti gadi bahu jechuudha. Kana hunda rakkoo kana hunda itti himuu qabna uummata keenya. Nama kalee harma nu mure nama kalee harka nu mure nurra deebi'aa jira. Ka'aa falmadha uummata kanaa birmadha uummata Walloo uummata Wallaggaa ka akkana tumaaran kanaa birmadha jennee uummata keenya bira darbe ollaa keenya hubachiisuu qabna. Waan kana ta'eef ka'anii birmatuu fi qabanii Oromoo wal malee homaa qabdu. Maaliif nuti diinan nu baay'ate diinatu nu keessa ol guute kanaaf jechuudha nuti wal malee waan hin qabneef kanaaf horii birmachuun barbaachisaadha walirratti ilaaluun barbaachisaa miti inni biraa kan biraatu hatta Jawaarii nu cubbuu isinitti ta'a kaleessa isin abdatee galee har'a namni kun mana hidhaa taa'aa jira qalmaaf qopheessaa jira uummanni kun ajjeesuudhaaf irratti halkanii guyyaa hojjetaa jirani cubbuun nama kana ummata isin balleessiti hatta kan biraa dhiisaati cubbuu ummata isa kanaatu isin balleessiti kaafal madhaati isa sin abaafadha walii birmadha. Ittiin inumayyuu waraanni keenya akkaataa ummata san hin saaxilleen diina sana karaa indirecti ta'een tarkaanfii sana jechuudha takka odeeffannaa argateen keessattuu hariiroon ummata keenyaatii fi waraana keenyaa yoomi kan walitti baquu dhufe kan jedhu murteessa. Lammaffaa guddinni lafa Wallaggaa hangam ga'a kan jedhu Wallagga godina 4 Wallagga godina 4 ta'uu bira darbeetiin kan ka'e uummanni keenya wanni beeku qabu waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda uummata miliyoona 60 dachiirra jiru jechuun lafa harka 3/4 Itoophiyaa keessaa geettu keessatti fakkeenyaaf warri wantoota adda addaa gaafatan fakkeenyaaf osoo Walloo maaliif ajjeefamu osoo woboon jiru kan jedhu egaa tokkoffaa humni waraana qabnuu kuni yoomi kan jaarame yoomi kan cicce yoomi riqichasaa kan tolfate akkasumas ani waraana kiyyahoo maal godhee jira kanaaf kan itti leenjisaa jiru dhaloonni amma akkasumas ammoo dachii kana keessatti qaawa diinni keenya hulluuqee seenaa jiruu fi iddoon waraanni keenya jiru ji'oogiraafii lafaa laaluun murteeffata.
miidhaa uummata keenyaa wal garsiisuu fi akkasumas jilli abbootii gadaa keessatti waan isaan raawwatan qabataman eenyu kan jedhuu fi waraana fakkeenyaaf giddaa ayyaana guutoo giddatti kiiramutti noonnoo beenjaatti gama biraatiin leemmuu haroo fi haroo abbaay coomaatii fi kanneen akka jechuudha aanaalee ammuruuf wallo baatee harxummaa fursee jillee dhummuugaa kanneen kana fakkaatanitti taateewwan alamuu simee awwalu abdiitii fi shimallis cundura yookiin ammoo jechuudha Mr. Shaarukaa fi waraana isaanii jechuudha genocide raawwate kan agarsiisudha. Keessattuu odeeffannaa waa'ee Arsii Arba Guguuf gololcha keessatti amantiidhaan wal qabsiisuuf isaan deemaa jiran keessaa Asallaa keessatti namoota hedduu qabanne maqaa kana hin maxxansina. Kanaan duras waan kana odeeffannaa Awaashitti leenji'aa jiran jennee baatii 2 dura dubbannee odeeffannaa san keessaa namoota goonee jira. Namoonni sun har'a leenji'anii jiran kanas gaa kan waliin ilaalaa jirruuti. Kuni caayaa Oromootiif jechuudha qophii dhimma ijoo keenyaa keessatti egaa sagalee walii haa taanu rakkoo keenyaaf furmaanni harka keenya. Karaan dhimma ittiin bahuu dandeenyu tokko waan qabatama ta'e waan dhugaa ta'e ila kunoo karrayyuudha nama hagana dhume maali dhume dhugaadha fakkeenyaaf kaw deemanii fuudhanii mana barattoota jechaadha fakkeenya Shaashamannee irraa nama 200 meela jetta nama 250 fakkeenya Harargee irraa ukkaamtanii ka fuudhan nama 100 fakkeenya kana amansiisuu dandeenya nama jechaadha maaliif qaban har'a mootummaa abbaa irreettu fuudhee humnaan jechaadha dirqamaan dirqamni kun eenyurrayyuu jira mataa Oromoo guutuutti jechaadha kanaaf kuna kanaan amansiisuu qabnu fakkeenyaaf ila dubbadhee jira Jawaar hadda kam hayyoonni tilkamana idaatiin galan maaliif galan Oromummaa kanaaf galan kunuu amansiisuu danda'a nama amansiisuu danda'a lammaffaa walloon amma kan fixaa jiran Oromummaa fi fixaa jiran nama hagana du'eela kun Oromummaadha mirga ofii falmachuudha kanaaf waan adda addaatti erguun bifa kanaan hojjedha Oromiyaan ni bilisoomti akkasumas waan qabdanii waraanaan darbachaa sammuu teessan ammoo xiinxaltoota hin eegina warra shaamiza biraa hin eegina abalu profeesar abalu jechaa hin eegina nuti mataan keenya maal hojjechuu qabna ifii hojjanneet hojjisiisuu qabna waan taateef fakkeenyaaf Arsii aanaa Heeban keessatti Muneessa keessatti kan nama ajjeesaa jiran waraanni kennan jiru garuu lafti kun hangamga lafaa fi humni nama achi keessa jiru kan jedhu irratti ati maal gootee waraana kana baay'ifatte tokko manni keenya beekuu kan qabu kan biraa immoo qabatamatti waan waraanni keenya godhaa jiru namni waraana 8,000 gujitti gisee takka leenji'ee fi walloo keessatti amma leenji'ee fi walumaa galatti waraana 50,000 olii kana Oromiyaan aanaa meeqa qabdi aanaan tokko hagam ganda meeqa qaba kana tilmaamuun murteessaadha kanaaf wanti guddaan humna waraanaa jechuun riqicha ummataatu murteessa oduuf odeeffannaa murteessa fakkeenyaaf guyyaa akkana yeroo akkanatti waan akkanaa fudhachuu yoo jedhe waraanni sun dursee odeeffannaa san godha kana gochuuf odeeffannaa ummata keenyaatii fi mootummaa waraana keenyaatii fi ummata nafxanyichi addaan muree jira kanarratti hojjechuudha qabna walquba qabaachuudha qabna harka lafa jalaatiif tooftaadhaan fakkaannee keessa bullee diiguu qabna asirratti hojjechuu qabna harkaanis waraana keenya cinaa dhaabbachuu qabna walitti deebinaa nu faana bu'a as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajje'ina jalatti buli sin dhiita ati naa dhiitami sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti hin fudhannu jechuudha kana ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha kuni siyaasa miti kuni waa'ee namummaati kuni mirga uumamaan rabbi nuu kenne ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhate diina harkaa baaffate goonfateedha amma immoo Gagawwan sodaanee qabuun hangotaanee sabni jaalatu kaa garii tulluu kataatee biruu biyyee qabe niiroo sabni jaalatu jira hin agarre duutee hin awwaalanne nariif gishuu gara buute dhabe ta lubbuun jirtu kaallittiif qilintoo qabe. Dhiisuu maatiin keenya immoo akka laphee ofii kennanii diinaa kennuu osoo hin taane Oromummaa ofiitti kennanii akka dammaqaniitiin mootummaa garbooffataa miliik sadaffaa kana akka ofirraa buqqisan gaheen an taphachuu qabu maali viidiyoo asirraa naa kenname yoo akka isaan na amanan akka isaan haasaa kiyya amanan
viidiyoo asirraa nagaye kana kennee fi ina viidiyoo kana wal jalaa dabarsa kabaadiyaa jiru kenna kabaadiyaa jiru wal dhageessisa ollaa keessa wal dhageessisa wanni kun ka biyya biraa keessatti dubbatamu hojjetamaa jiru kun bor barri isin dhaabbata bor duniyaalleen isin hin bittu duniyaan bor isin hin bittu duniyaan waan nafse teessanillee baasan duniyaallee hin dhabdan nafse teessanillee hin dhabdan odoo nafse teessanii duniyaa teessan hin dhabiniin dura waan viidiyoo an dhugaan isinii ergu kan viidiyoon kun hagam dhugaadha hagam soba jettanii miidiyaa irraa viidiyoo an isinii dabarsu kana irratti hojjechuu qabdanii jedhee waan asirratti baradhu kana waan asirratti viidiyoo asirratti baradhu kana akka isaan dhugeeffatanii akka isaan itti amanan viidiyoo asirraa isin gannuu dhiiftan kana waraabee maatii kiyyaa dabarsee akkoo eenyurraa maaliif de oromummaaf du'e jawaar muhammad maaliif hidhame oromummaa fi hayyoonni kenna isa maqaa dha'u osoo hin taane hundi isaanii kan hidhamaniif oromummaa tanaaf hidhaman kanaaf bifa kanaan amansiisuu qabna ummata keenya bifa kanaan kakaasuu qabna ummanni keenyallee garuu kan gubatee garaan keessi gubatee waan ta'uu dhabe jira kanaaf kallattii jiru itti garsiifnee ummata keenya kakaasuu nurra jira kanaaf nu hadda jireenya hin qabnu jireenyi keenya badee jira maaliifi namni yoo biyyi isaa naga taate nagaanillee biyya namaa keessallee jiraachuu danda'a kanaaf ummata keenya kakaasuu qabnaa fakkeenya nuti bar waraana jechaadha waraana akka taane beekuu qabna mataa keenya waraana tokko fakkeenyaaf karaa kamiin irra ooluu qaba waan jedhu ufii keenya mataa keenya tokko tokko nu gaafachuu qaba tokko tokko nu amma bar waraana akka waraana taate beeki tokko tokko keessaniin jechaadha kanaaf waraanni tokko sistema ittiin deemuu qaba karoora ittiin deemuu qaba kanaafi kan akkasitti karaa kanaan cabsuu dandeenya Kana wal qabsiiste wanti guddaan maali? Wanti guddaan maali? Baalee maalirra oolte? Oromoon maalirra oole? Arsiin maalirra oolte? Jimma maalirra oolte? Kan jedhu irratti dura mana keenya keessatti maalirra jirra? Ollaan kiyya maalirra jira? Tokko. Ollaa kiyyaatti eenyutu hammaate? Eenyutu ollaa kiyyaa hidhame? Oromoon kana wallaaleeti? Qe'ee keessatti namni ajjeefame jiru? Hayyee shanitu ajjeese. Hin fakkaata viidiyoo argaan jiru? Kuni kijiba. Kana gochuuf hawaasa quban qabne. Keessattuu kana gochuudhaaf tokko fira keenya diina keessa jiru gabaabsachuu boru gaafatama jalaa hin baatu jechuudha. Kanaaf osoo Wallagga jiru Finfinnee akkamitti marsa kan jedhu tooftaa mataa isaa qaba. Lammata ammallee iddoon humni diinaa jiru eessa achi cabsuu barbaachisa. Handhuura irraa si rukutaa jira waan taateef kanaaf yeroo dhiyootti waliin agarra. Hayyoonni keenya rogeeyyiin miidiyaa akkasumas uummanni keenya gara jirtaniin waa hedduu akka hojjettan kaanis waraana keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Waraanni keenya kan dhufu yoo ati karaa banteef, yoo ati qalbii banteef, yoo ati isaaf of kennite, yoo waan qabduun bira dhaabatte bakki inni hin dhaabanne hin jiru hidhachiifachuun qe'ee kee keessatti humna jabeeffachuun sirraa eegama. Wallagga keessa jira jennee osoo Wallagga achi jiru miti. Wallaggaa Finfinnee keessa osoo jirtu Finfinnee keessatti dhaamuu dandeetta. Maaliif? Baay'ina namaa, humna namaa, geografii lafaa, haala qubsuma lafaa akkasumas ammoo tooftaa siyaasaatii fi caaseffama diinni kaleessa uummata keessa diriirfate dabballeen eenyu Kadirii fi Ahmadiimi dabballeen caalaaf tolosaa miti raadiyaa fi caaltuu miti so kanaaf karri isaa dhiphataa ture qaawa argametti tokko kaleessa riqichi qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroon har'a hidhateet bosona jira kanaaf yoo qeerroo garaatii fi qeerroo farraati kan jiran kunniin saniyyuu qeerroo osoo hin tahin qeerroon kun guddaan mana hidhaa kun mana hidhaati warri kun ammoo warruma qaccee qeerroo qabate jechuudha qabsoo kana kollaapsi godhe warra gara buleeyyii gara qilleensa irratti yookiin akkaataa meteoroloojiin isaanii tole yoo asiin boona ta'e boona jala yookiin bubbee fakkaatanii xawalwaalleedhaan alatti tokkolleen hin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Uf eeggannaawwan gurguddaa keessaa tokko jechuudha tooftaawwan fakkeenyaaf gaarummaa waraana keenyaa miidhaa Oromoo irra jiru gama biraatiin ammoo kana gochuu irratti tarkaanfii maatii keenya irratti fudhachuu qabnu dhugaa itti himuu irratti amansiisuu irratti odeeffannaa biyya keessa irraa fudhachuu fi kan as jiru ammoo erguu fi keessatti hojii jijjiirama akkamii hojjannaa kanarratti ammoo hayyoonni keenya waan kana jabeessu akkamitti qaban kan bahaa kan dhiyaati wal quba qabaachuu irratti hammeenya duula miliq sadaffaa kan akkamitti cimsuu qabnaa kan jedhu siisuu fi ummanni kaabaa kibbaa wal quba qabaachuudha.
Oromoo kaleessas numatu wal cabse. Osoo waliif dirmanna ta'e gaafa tokko du'u tokkoon taa'u ture. Ammas taanaan Oromoon inni keessaa fi inni alaa yoo inni Arsii fi inni Wallaggaa quba wal qabaate qofa. Amma fakkeenyaaf Arsii keessa yoo bilbiltanii gara gariidha. Uummanni nagaa taa'u jira lakki. Nuti waa takkayyuu nu biran jiranii jedhan. Fakkeenyaaf achi deemtanii yoo asuma keessa deebinee yoo Adaamaa keessa bilbillu Adaamaa keessa maaltu deemaa jira yoo jenne namni hundiyyuu namni Oromoo ta'e tokko yookiin ergachuudha yookiin ergatamuudha. Kana keessaa wanti nuuni yeroo har'aatti fayyadamnu warruma diina keenyaa fira godhanne golee Oromiyaa keessatti ijaaruu danda'u. Basaastoof keessaa yoo qabaatan dhugaatti ni milkoomna jedhee yaada. Yoo ammoo wal qixxaannee deemne Oromoon wal qixxaatee kana duras inumatti fe'ate malee hin fe'anne waan ta'eef amma namni of eeggannoon isa dhumaa of eeggannoon barbaachisa. Viidiyoo san yeroo sanitti laalee yoo nama amanutti argisiisee laaluu danda'e laaluudha. Yookaan silkii keessa kaadhee telefoona keessa kaadhee yeroodhaan laala kan jedhuuf miidhama dafee abbaan ofirraa haqu. Irra caalaa suurama footoma erginee oolmaa Oromiyaa kan miidiyaa irraa kan miidiyaa OMN irraa kashabboo miidiyaa irraa waan achirraa dabru kana aadiyootti deebifnee yoo achi ergine ummata keenya hin amansiisa kunniin. Ka oolmaa Oromiyaa jaalsoo mana sirraa nu dabarsa miidiyaan keenya dabarsu kana aadiyootti deebifnee yoo achi ergine yoo dhageeffate namni ittiin fooyya'a. Maaliif yoo jenne miidiyaan biyya keessa jiru miidiyaa boqqolloo qofa. Wanni uummanni keenya dhagaa jiru isa qofa. Miidiyaa biraan dhaga'u. Facebook Sena dagatamu kamne kamna barite bari gaafa nadiin dhabamu keessa jira gariin Buni mana gabbay jiraatu waan dhabame jiraatu seessa jira nadiin duullee waan utti maabani. Safaa dhabne meeqa kan lakkoo hidhamne shamarran meeqa mana hidhatti gudeedama ummanni keenya 560 ol Wallaggatti guyyaa 3 keessatti xiyyaaraan dhume Walloo keessatti nama 190 kan kaleessaa malee dhume. Shawaa keessatti joolleen 19 bakka takkatti rashanamanii Karrayyuu keessatti namni 73 bakka takkatti dhume kana ol Oromoon jira. Hayyee Arsii keessatti meeqa dhume? Gujii keessatti nama meeqa dhume? Kanaaf jecha kaleessa Jawaar dubbata. Teennee yoo kan wallaalu taate teenneetuma boonnaa Jawaar Muhammad jedhe har'a dhuftee jirti. Yaadeetii miti isaanis yaadeetii malee mana barumsaa durallee qabaname. Inni kanaaf dhugaadha haala siistemaan akkuma amma buleetiin keenya jettee namarraa fagaadhaa jenneetini bakka waci hin jirretti akkuma isin jettanii gandatti bitanii tokkoffaa Oromoo walumaa galatti diina irratti ka dammaqu ufumaa diina walitti ta'e diina irratti ka dammaquu danda'u kaabinee maafi kaadiree gufuun tokkoffaa balbala jala jiru kaadiree maafi kaadiree dhuunfaa fi hin bitamte kan isima ofirratti tarkaanfii fudhachuudha. Gara laafinna keessaa bahee Oromoon akka yeroo tarsiimoo jawween baase sanitti garaa jabaatee ammallee yoo tarkaanfii hin fudhanne duuti nu du'u. Xiyyaarri hadha Wallagga irratti roobsaa jiru, Walloo irratti roobsaa jiru, Karrayyuu fixaa jiru, boru kutaa hundaatu kanumatu ta'a. Kana ta'u Oromoon garaa jabaatee obboleessa kiyyaa dhiisee ilmaa ta'uusaan dhorke yoo Karrayyuun dhumuu yoo Wallagga dhumuu yoo Walloon callisaa jira. Kutaan kan akkuma waan isarra hin geenye kanaaf yoo tokko du'u tokko taa'uu hin qabu sagalee walii ta'uun dirqama sagalee saba isaaniitti yoo ta'an kanillee amma tokko jijjiiramni illee dhufu yoo isaan callisanis isaan bira ni geessi boru kanaaf sabni Oromoo biyya kam keessayyuu kan jirullee
saba isaa jijjiiru maatii isaa waan biyya keessa jiru yoollee isaan kan hin hordofne ta'e kana kanatu jira jedhee silkiidhaan hubachiisuun dirqama. Anumarraa kaasee maaliif warri biyya keessa jiru biyyi tokko yoo safarri tokko nagaa qabu tokko nagaa hin qabu waan ta'eef isaan kan laalan kan masaan bira nageenyi jirudha. Kan isa tokko quba hin qaban waan ta'eef kanaaf akka callisuu hin qabanii waan dandeenye garuu maatii keenya jijjiiruuf yookiin immoo rakkoo jiru himuun dirqama anumarraa kaasee jechaadha. Kanaaf sabni Oromoo callisuu hin qabu yoo tokko du'u tokko ciisuu hin qabu. Haati nama baate yoo duutu nuti callisuu hin qabnu keenya biras boruu ni ga'a jennee yaaduu qabna. Tamaan jiru tokko eessatti akkamitti shoora kana taphachuudhaaf wantoonni gurguddoon murteessaa ta'an jiru. Daawwattoota keenya kan nu hordofaa jirtan ani maal hojjechuu qaba gaheen nama dhuunfaa maali? Kana keessatti of eeggannoowwan gochuun duratti odeessa fakkeenyaaf tola ooltummaa waraana keenyaa akkaataa waraanni keenya humna isaaniitu qabee itti kunuunsu itti wal'aanu itti garsiisu miidhaa isaan ammoo sirni impaayirota yookiin warra shaarukaa gara jabaataa kana nurratti raawwataa jiru viidiyoodhaan kunis jechuudha maatii keenya yoo qunnamnu moobaayila tokkoon viidiyoowwan odeeffannaa tola ooltummaa haa ta'uuti duguuggaa Oromoo haa ta'uuti garsiisuun fakkeenyaaf waraanni keenya jiraachuu isaa hojiiwwan gaggaarii inni hojjetuu fi naamusa Oromoof yaaduu isaa viidiyoo tokkoon jechuun egaa fakkeenyaaf haa fudhannuuti moobaayila kanaan ani bilbilaa jira yoo kan ta'u taate yookiin moobaayila bilbilaanii jiru sana jechuudha moobaayila bilbilaanii jiru sanaan jechuudha tokko viidiyoo itti bilbilaa isa kanaan garsiisuun salphatti tokko madda tokko kan lammataa caasawwan isaan keessa jiran eenyufaa firoottan haa ta'uuti kan Wallagga dhumuun Oromoon kutaa 11 dhumuudha. Shawaan dhumuun akkasuma Walloo dhumuun Karrayyoon dhumuun akkasumatti ummanni kun hundi isaa taraa ofii eeggataa jira. Kanaaf ummata keenya kakaasu kan jedhuuf diina gabroonfataa kan akkami itti deeman yoo jenne nama tokko yoo fakkeenyaaf diina kee ta'uu beette karaa fuula duraa osoo hin taane karaa qaxxaamuraatiin jechaadha. Karaa qaxxaamuraan karaa isa itti cabsuu dandeettu tokkoffaa siyaasa beekuu qabdu. Nama kana karaa kamiin isarra ooluu danda'a diina nafseen ajjeesuuf natti deemu kana karaa kamiin deemuu karaa kamiin isa ajjeesuu irraa cabsuu danda'a waan jedhu tokkoffaa ummanni keenya ummata keenya jecha ummata keenya kakaasuu qabnu. Ummata keenya kakaasuu kan jedhuuf namni tokko kati mormullee jira. Ani nagahaan jira waaltu keessa nagalche kan jedhu jira. Kan ofii kiyyaa kanaan jedhe jira namni jecha. Kanaafi nama kana karaa kamii itti deemna yoo jenne tokkoffaa akka kalee qajeelfama baasanii ka hadha yookaan asii hiriira bahanii fakkeenyaaf Hararge hiriira bahanii Arsiin ka taa'uu miti. Arsiin taa'ee Wallagga hiriira bahee Wallagga dhumuu miti. Kun amma qajeelfamni bahuu qabu karaanni mootummicha kana mootummaa gabroonfataa kana mootummaa maayyuu miti maafiyaa jechaadha. Maafiyaa gabroonfataa kana karaan itti cabsuu dandeenyuuni yoo karaa ila siyaasaatiin karaa qaxxaamuraatiin namni kun yeroo takkatti walii galanii warroonni miidiyaa kanarratti fakkeenya hayyoonni ni jiran qajeelfama kennanii fi qajeelfama kanaan alaa keessaan wal quba qabaatanii karaa kanaan jechaadha. Karaa kanaan isa cabsu. Baadiyyaa keessa taa'ee magaalaa irraa kawaa dhabuun jiru tokko jedhe naannawa silaa nagaya ta'etti irra caalatti naannoon kun miidhaa jira. Yoo naannoon miidhaan jiru beekamaadha. Naannoo nagayaa kanarratti uummata naannoo miidhamaa jiru sanii bifa kamiin sagalee ta'uu dandeenya tokko walii gallaami kana gochuu irratti ollaan ollaa hubachiisuu irratti keessattuu tooftaan ittiin fakkeenyaaf maatii qabnu keessatti hojjetaa mootummaatii fi maatii keenya amansiisuu keessatti yaanni isaanii tokkoffaan jechuudha kan yaada pooziitiivii qabu jira kan negeetiivii qabu jira. Ifaa miti kan farra uummataa ta'ee jira kan qabsaawaa sabaa ta'ee jira kanniin irraa odeeffannaan akkanaa itti dhufan akkasumas ammoo miidhaa uummata keenya karaa sooshaal miidiyaatiin haa ta'u akkamitti amansiisuu dandeenya kan jedhu kun muntahaa qofaaf osoo hin ta'in yaada uummata Oromoo ripireezent godhu yookiin bakka bu'uu dubbachaa jirra. Ifaa miti tokko qabsoo kanaan gocha suukaneessaa kana Oromootti garsiisuun ifaan ifatti kana gochuun abbootii amantaa har'a soba fakkeessanii waan hundaan jechuu quba hin qabne kana akka itti quba qabaachisan gochuu keessatti
hireen kun hunda keenya dhaqqaba jennee kan gochuu keessatti fi aadaa walii birmachuu keessatti tooftaa akkamiitiin saba kana mataa walitti qabuu danda'a. Dhugaadha namni keenya irra caalaan baadiyyaallee yoo jiraate yeroo ammaa namni kamiyyuu ani yoo of sobne malee telefoona harkaan dhabne jedhee yaadu beektanii yoo laaluu dhaba malee haawwatiin teennas inuma qabatanii kanaaf jechuudha hubachiisuu qabna nama keenya sirriitti osoo gaafa jalqaba wallagga beekaa wanna kun honti rakkoo nuti fide walii birmachuu dhabuu kennatu har'a deemee hacee nurraa nyaatee jawaariin nurraa hidhatti galche gaafa wallagga gubataa turte san odonnoo jennee kaanee hin barbaachisu wanni kun jennee adda dureen dura dhaabannee Haacaaluun hin galaafatamu jawaaris hidhatti hin galu jechuudha. Maali kun kanaan nu ga'e walii birmachuu dhabuu kenna. Walii birmachuu dhabuu dhabnee walirratti teennee gaafa Harargee keessaa abbaa ijoollee san mormarraa muranii bineensaa gatan san kaanee namni sun tokkochi nu dhukkubsee noo hojjennee gabroofataan kun har'a nurratti hagana bubbulee duula mililikii jedhee nutti hin gadi ba'u warra kalee seenaa madaa kaleessaatiin nutti gadi ba'u jechuudha. Kana hunda rakkoo kana hunda itti himuu qabna uummata keenya. Nama kalee harma nu mure nama kalee harka nu mure nurratti deebi'aa jira. Ka'aa falmadha uummata kanaa birmadha uummata walloo. Ummata wallaggaa ka akkanatti tumaaran kana birmadhaanne ummata keenya bira darbe ollaa keenya hubachiisuu qabna. Waan kana ta'eef ka'anii birmatuu fi qabanii Oromoo wal malee homaa qabdu. Maaliif nuti diina nu baay'ate diinatu nu keessa ol guute kanaaf jechuudha nuti wal malee waan hin qabneef kanaaf walii birmachuun barbaachisaadha. Walirratti ilaaluun barbaachisaa miti. Inni biraa kan biraatu hatta jawaarii nu cubbuu isinitti ta'a kaleessa isin abdatee galee har'a namni kun mana hidhaa taa'aa jira qalmaaf qopheessaa jira ummanni kun ajjeesuudhaaf irratti halkanii guyyaa hojjetaa jirani cubbuun nama kana ummata isin balleessiti hatta kan biraa dhiisaati cubbuu ummata isa kanaatu isin balleessiti kaafal madhaati isa si dhaabaafadhaa walii birmaa garamne tol gaarummaa naamusa waraana keenya tokko qabiinsa haala mirga namummaa irratti lama bu'aa inni bosona jiruuf sadii ifa miidhaa diina mootummaan kun diina ta'uu isaa akkaataa itti garsiisuu dandeenyuu fi wantoota saniin booda hoo maal raawwachuu dandeenya waan sammaatiin keenya
barbaade